self improvementin fooyyessuun gadduu nama taasisa. Gadduus taasisaa jira. Fooyyessuun silaa jireenya koo jijjiiruu qaba ture. Garuu kanaafannaa akkan caalatti gadduu akka caalatti gadda keessa dabaruu fi waan hin godhu wallaaluu fi jireenya keessatti baduu na godhe. Akkana ture waggaa tokko dura YouTube irratti barnoota waa'ee teektiivsii waa'ee teeknooloojii barnoota teeknooloojii maxxansaa ture. Garuu view isaa baay'ee gabbaadha view hin qabu. Momentumis channel asirra hin jiru guddachaa hin turre jechuudha. Yeroo kanatti guutummaatti dhaabee YouTube irratti wantoota garaagaraa fayyadamuu eegalee kitaabota garaagaraa dubbisuu fi poodkaastii garaagaraa caqasuu fi viidiyoolee waa'ee biizinesotaa waa'ee yaada self development mindset viidiyoolee garaagaraa fayyadamuu eegalee jechuudha. Ani qaramaa waan hin jiru natti fakkaate guddachaa waan hin jiru natti fakkaate garuu guddachaa hin turre. Yoo wanni ati gootu hundi wantootuma fayyadamuu fi wantootuma konsuum godhuu taate ati guddachaa hin jirtu jechuudha. Ani ilaaltee barachuu fi hojjechuun walitti hin dhufu. Amma YouTube irra deemee viidiyoolee garaagaraa daawwachuu, poodkaastii garaagaraa caqasuu, kitaabota garaagaraa dubbisuu isin malee viidiyoo tokko kan hin hojjenne qabu jechuudha. Barachuu fi hojjechuu yeroo kanatti walitti hin deemu. Wanni nan dabaafadhe kana ture. Wantoonni waa'ee self development hundi si gowwoomsuu danda'a. Miira akka waan tokko hojii takka jijjiirtuu hojii tokko hojjechaa jirtu sitti fakkeessee si gowwoomsuu danda'a. Wanti itti qabatamaan hojjettee takka osoo hin jiraanne jechuudha. Viidiyooleen itti daawwattu hundi motiveeshina siif kennaa. Poodkaastiileen itti daawwattu fi caqastu hundi akka waan ati kaayyoo silaa milkeeffachuu barbaaddesutti dhiyaachaa jirtu sitti fakkeessaa. Kitaabonni hundi kilaaritii fi ifa siif kenna jechuudha. Garuu dhugaan wanti ati hojjettee hojii takka jijjiiruu jirtu yoo hin jiraanne guddinni hin jirtu jechuudha. Guddinni dhugaa kan dhufu adeemsa dasna wanjannee adeemsa suuta adeemsa garaagaraa bu'aa bahii meeqa keessa dabarteeti dhufa jechuudha. Guddinni dhugaa kan dhufu wantoota silaa yoon godhee arra godhee boruu godhee jettu san wantoota arraan godha boruu godha yoon silaa godhe jettee yaaddu san godhuu irraa dhufa jechuudha guddinni dhugaa. So amma anis deebi'eera. Kan hin deebi'e waa hunda adda baafadheeti miti. Waa hunda adda baafadheeti miti kan hin deebi'eef. Guddinni dhugaa adeemsa bu'aa bahii fi piroosesaa keessatti kan guddattu kan itti ijaartu buildingii fi dandeettii iskiliin takka fiisharii bareedaa ijaarrachuu ofii wantoota garaagaraa waan silaa godhuu barbaadde waan silaa milkeeffachuu barbaadde kan milkeeffachuu kan itti dandeessu adeemsa keessatti jechuudha. Kanaaf anis chaanala kana irratti deebi'eera. Chaanala kana irratti iddoo isin duratti iskilii garaagaraa itti develop goonuu fi fiisharii bareedaa waan ijaarrachuu barbaadne waan itti milkeeffachuu barbaadne san irratti waliin hojjennuuf irratti kan waliin barannuudha biizinees bilaa ani garaagaraatii fi barnoota teeknooloojii waa'ee AI waa hunda isin dura fuula keessatti itti barannu jechuudha. Asis nama jireenya keessatti iskilii garaagaraa fi fiisharii bareedaa iskilii garaagaraa ijaarrachuu barbaaduu fi disipliina bareedaa qabaachuu fi maayindiseetii garaagaraa waa'ee teeknooloojii addunyaa fi AI amma sadarkaa irra geessee baratee jirta. Waa'ee kanaa barachuu barbaaduu fi biizinees pilaanii garaagaraa teesti godhuu nama barbaadu yoo ta'e namoota jireenya keessatti appilaayi gootee barachuu yoo barbaadden wajjin barachuu yoo barbaadde chaanala kana subscribe godhii isin jaa. Take care guys.